Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa ta'e barnoota haaraa takka isinii qabadhee dhufeen jira. YouTube yookaan YouTube Studioon waan haaraa waan lama sadii fidee jira. Wantoota faayidaa gurguddaa qaban. YouTuberiin takka dirqama yeroo wanni haaraa dhufu waan sana beekuu qaba, waan haaraa dhufus hordofuu qaba jechuudha. Sanaan ala yoo wantoota haaraa hin beekne wantoonni channelii keessanis isinitti cufan dhufuu ni malu jechuudha. Kanaafu yeroo baay'ee wanni haaraan wanni bareedaa dhufnaan seerri haaraan dhufnaan wantoota haaraa ta'an sana beekuun baruun isinirratti dirqama jechuudha. Kanaafu waan haaraa yeroo dhufe yeroo mara hiriyoota keessanii sheerii gochuudhaan laayikii subscribe warri subscribing goone gochuudhaan wantoota haaraa dhufan kana dirqama hordofuudhaan beekuu qabdu. YouTube irratti taabdanii YouTubein keessan lafatti baduu hin qabu waan ta'eef. Kanaafu wantoonni haaraa YouTube fide kun maalinni waan jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Waan faayidaa guddaa qabu, waan sirriitti hunda keessan gargaaru waan ta'eef sirriitti hordofaa. Warri laayikiin tuqne laayikii gochuudhaan akkasuma yaada keessanis koomentii rakkaa'uudhaan gaaffiis qabaannaan gaaffii keessan naa barreessuu dandeessu. Gaaffii keessan haala viidiyootiin isinii qabadheetan dhufaa isiniin jechaa eegan. Gara barnoota keenyaatti darbuun dura egaan obboleeyyan chaanalii YouTube kanaaf haarayaa taatan subscribe, like, share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa jedhee amma sirratti deebi'uun isinitti himuudhaan gara barnoota keenyaatti dabarfanna. Egaan gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu aappii YouTube Studio kana waan haaraa fidee jira. Waan haaraa sana immoo argachuuf update gochuu qabdu, haaromsuu qabdu. Wanta haaraa lama sadii kan inni qabatee dhufe inni tokkoffaan mata dureelee adda addaa jala kana jiru. Mata duree contentii akkasuma waan haaraa fidee community itti dabalee jira. Community sunis maal akka ta'e waliin ilaalla. Sandura garuu asii contentii kana yeroo tuynu video duraan gadi nuuf baasa ture, gadi nuuf dara ture. Video mata duree shortii, mata duree live jala fide ture. Amma garuu dalga cicibsee walirra kakaa'ee jira. Mata duree video jalatti video haga ta'e, mata duree shortii jalattis mata duree live akkasuma playlistii dabalatee haala kanaan haala koompitara irra kaa'uu sanatti fide nuuf baasee jira jechuudha. Kanaafuu view more gochuudhaan duraan haala kanaan qofa baasa ture. Amma garuu dalga cicibsee jira. Guutuu argachuu barbaannaan view all ka jedhu tuqurumaan fuula dura sana argachuu dandeessu. Edit gochuudhaaf akkasuma revenue ilaaluuf haala viidiyoon keessanitti deemu ilaaluuf view alliidhaan argattu jechuudha. Amma kun jijjiirama tokko jechuudha. Contentii jala yeroo seennu viidiyoolee playlistiin dalga ciibsee fidee jira walirra kakaa'ee viidiyoo shortii live akkasuma short playlist yoo qabaattan playlistii dabalatee jechuudha. Gara sakaanitti yeroo dabarfannu hoomii jala deebi'uudhaan hoomii irraa yeroo isinii eegalu mata duree inni lammaffaa inni haaraa fidee kan inni asitti dabale community fidee asitti dabale. Duraan koomentii ture, koomentii irraa amma gara community godhee jechuudha. Community san jalatti waan baay'ee faayidaa qabu arganna. Mata duree community jedhu kana jalatti jechuudha. Community irra yeroo tuqannu mata duree sadii wayii nuuf fida jalqaba. Mata duree sadan sana asirra tuquudhaan gara fuula duraa deemuudhaan waliin haa ilaallu. Asi community ka jedhu kan mallattoo doolaaraatti asitti jiru. Yeroo irra tuqannu connect with your community nuun jedhee community spotlights, badge and profile cards, insights ka jedhu nuu fida. Start exploring waan jedhu tuquudhaan gara fuula duraa deemuu qabna. Content irra yeroo seentan haaluma kanaa isinii fida. Start exploring waan jedhu tuquudhaan gara fuula duraa deemuu qabdu jechuudha. Yeroo deemnu asitti koomentii bultii 28 akkasuma returning viewers ka bultii 28 nutti agarsiisa. Koomentii haaraa haga ta'e nutti agarsiisa. Ka bultii 28 jechuun koomentii nuti bultii 28 keessatti arganne akkasuma returning views namoota chaanalii keenya irra deddeebi'anii yeroo baay'eef daawwatan akkasuma kan yeroo tokko daawwatanii hin banne kan yeroo lammaffaa sadaffaaf dhufanii daawwatan jechuudha. Returning viewers ka bultii 28 san nutti agarsiisa. Jalatti immoo koomentii haaraa haga ta'e nutti agarsiisa. Gara gajjallaatti yeroo gadi dhaynu community spotlight jalatti weekly highlight for your stand engage audience members including your top commenters. Namoota yeroo baay'ee chaanalii keessa irratti koomentii godhan, namoota yeroo baay'ee deddeebi'anii torban san keessa viidiyoo keenya daawwatan, namoota san haga ta'e namoota 5 yookaan chaanalii nama 5 fidee nutti agarsiisa. Kanaafuu namoota san beekuun keenyas akka nuti jara gargaaruu dandeenyu chaanalii jara piinii gochuudhaaf waan akkasiitiif nu fayyada jechuudha. Kanaafuu namoota 5 kana fidee as nuuf ka'a. Namoota tooppii yeroo baay'ee sappoortii nu godhan viidiyoo keenya daawwatan, viidiyoo keenya daawwachuu bira darbee koomentii gurguddaa yeroo baay'ee irra deddeebi'anii nuuf kaa'an nu baasa. Nama kana yoo fudhanne koomentii 100 ol na barreessee jira. Koomentii 106
naa barreessitee jirti jechuudha. Kanaafuu haala kanaan namoota kana beekuun maaliif nu fayyada? Akka nuti sappoortii jara goonu chaanaalii jara guddisuudhaan isa ta'uu akkasuma audience keenya akka nuti beeknuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu faayidaa gara kanaafis nuuf qaba. Community dhuma jalatti argannaa jechuudha wantoota kana. Commentii bultii 28 irras yeroo tuunee gara fuula duraa deemnu amataas ilaaluu dandeenya haga ammatti commentii haga marganne isa jedhus ilaaluudhaaf nu fayyada jechuudha. Postii gochuudhaan, viidiyoo maxxansuudhaan wantoonni kun akka jarri guddatan audience kana akka guddisuu dandeenyus nu godha jechuudha. Akkasuma akka namoonni biraas commentii gurguddaa nuuf kaan nu godha jechuudha. Commentii bultii 28 keessatti viidiyoo kamtu kam argate isa jedhu salphaadhumatti akka nuti bultiidhaan ilaallu nu godha. Top commentii keenyas ka lifetime irra kaahuudhaan ka hagaarraatti immoo arganne commentii hagam akka ta'es viidiyoon guddaan commentii guddaa fide kam akka ta'es salphaadhumatti community jala seenuudhaan lifetime irra kaahuudhaan argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu wanti YouTube'n fidu yeroo mara waan akka nuti karaa salphaa ta'e waan ta'e argachuu dandeenyu. Akkuma YouTube'n immoo wantoota adda addaa kana haaromsaa deemaa jiru isinis waan namni barbaadutti viidiyoo san haaromsaa deemuun waan faayidaa qabu maxxansuu irratti akka isin jabaattan isin godhaa jechuudha. Kanaafuu waan YouTube'n appiin kamiyyuu yeroo baay'ee waan haaraa fidaa deema. Isinis waan haaraa fidaa deemuu danda'uu qabdu jechuudha. Update of gochuus nu barsiisaa jechuudha. YouTube'n kan inni update godhuuf akka namni YouTube fayyadamu kun karaa salphaa ta'e wantoota kana argachuu danda'u. Wantoota kana sasalphisaa deema waan ta'eef isinis karaa salphaa ta'een akkamitti akka namni waa argachuu danda'u, akkamitti namni waa barachuu akka ni danda'u, wantoota adda addaa akkamitti akka namni irratti bohaaruu qabu isa jedhu irratti barachitanii itti yaada wantoota haaraa nama fayyadan fiffidaa deemuu qabdu. Waan takka irratti qofa yeroo mara dalaguu osoo hin taane waan haaraa irratti idaa waan haaraa duuka deemaa fiduun bareechee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu YouTube yeroo waa haaromsu isinis waan keessan haaromsaa deemuun waan namni fayyadamu duukaa deemuun sirreessaa deemuun kun bareechee barbaachisaa akka ta'e aappii adda addaa irraa baranna. Maaliif jarri haaromsaa deemuu isinis of haaromsaa YouTube keessan bareechaa chaanaalii keessan jajjabeessaa deemuun bareechee barbaachisaa tahaa jechuudha. Kanaafuu egaa wanti haaraa YouTube'n fide lamman kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa egaan haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.